रक्तदान कीजिए कीजिए रक्तदान ये काम है महान कीजिए रक्तदान रक्तदान कीजिए कीजिए रक्तदान रक्तदान कीजिए कीजिए रक्तदान kana ol qabate lammiin keenya baay'een hanqina dhiigaa dhabuudhaan haroonee lubbuu kennuudhaaf jecha lubbuu dhabanii baay'een hin jiru. Kan biraas dhiigni kan barbaachisu lammiin keenya baay'een hin jira waan ta'eef hawaasni lammii isaatiif dhiiga akka kennu hubannoo uumanii aadaa isaa akka godhatu taasisuun jechuudha. Abbaa dhiiga kennuufis matuma isaatiin fayyummaadha jechaadha. Yeroo murtaa'e keessatti kennuun hin barbaachisu waan ta'eef lammiidhaaf jiraachuu waan maluuf haadholeen jiraachuu waan malaniif sababa hanqina dhiigaatiin lubbuu isaanii kan dhabanii baraaruudhaaf akka namaattis akka lammiittis akka mootummaatti qofa osoo hin taane lammii hundarraa kan eegamu waan ta'eef gama kanaan fakkeenya taanee nutis dhiiga kennuudhaan hawaasnis fakkeenyummaa kana fudhatee akka kennu taasisuu hubannaa isaa guddisuun warra rakkoo kanaa fi saaxilaman immoo baraaruudhaaf dhiiga keenya baraaruudhaaf hojjetamaa jira jechuudha. Egaa gaggeessummaan amansiisuu yookiin afaaniin kanan godha sanan godha jechuu duwwaa osoo hin taane qabatamaadhaan kennee agarsiisuu danda'u ture jiraata. Fakkeenya gochaan agarsiisuu hin barbaachisaa jechaadha. Kana waan ta'eef har'a sagantaa kana akkas qopheessinee sadarkaa waajjira paartii badhaadhina Oromiyaatti kennaa kan jirru miseensi keenya bal'aanis hooggansi keenya bal'aanis sadarkaadhaan jiru itti fufaa jechaadha. Kanaan sagantaan asii eegalamee asitti kan dhaabbatu osoo hin taane sadarkaa godinaattis, sadarkaa magaalaattis, sadarkaa aanaattis, sadarkaa gandaattis miseensi keenya kamuu hawaasaaf dhiiga isaa kennee lammii rakkoo keessa jiran baraaruu danda'u ture jiraata jechuudha. Kanaaf fakkeenyummaan kun hawaasnis kana baree akka kennuuf jalqaba hooggansi keenya miseensi keenya deeggaraan keenya yaasan keenya akka kennu gochuun barbaachisa. Ittaansuudhaanis uummata hubachiisuudhaanis uummannis kita kanaan akka wal gargaaru gochuun hojii isa jalqabaa waan ta'eef kanaan duras kan jiru yoo ta'e illee karaa ijaarame akkaataa kanaan itti gallee kana gochaas kan jirru kun beekamee sadarkaa hundatti kennamuu danda'u ture jiraata jennee yaadna. Uummannis kanarraa hubannaa argatee bal'inaan kennuu danda'u ture jiraata jennee kan amanu. Galatoomii yeroo ammaa akka biyyaatti hanqinni dhiigaa bal'inaan kan jiru keessattuyyuu dhibee koronaa amma akka addunyaatti jiru wajjin wal qabatee maamiltoonni dhiiga kennan waan hanqataniif kanarraa kan ka'e hanqinni dhiigaas akka hin jiraannee fi lubbuun namootaa hanqina dhiiga dhabuutiin akka hin dabarre jechuudhaaf yaamicha akka biyyaatti taasifame fudhanneeti jechuudha sagantaa kanaan dhiiga kennaa kan jirruuf. Egaa wanni guddaan maal inni tokkoffaa dhiiga kennuu akka waan namoonni tokko dhiiga yoo kennan miidhamaniitti illee rakkoon hubannaa hin jira uummata keenya keessa. Dhiiga yoo kennitu dhiigni sun uumamumaaniyyuu waan nyaattuu fi waan dhugurraa dafee bakka bu'uu hin danda'a. Kanaafuu ogeessi fayyaa yeroodhaan hubannaa hin kenna. Hooggansi keenyas hubannoo kana hin fudhata. Egaa kanarraa ka'uudhaan namni hooggansi ofirraa jalqabee dhiiga kennuun fakkeenya ta'utu irra jiraata. Hawaasnis immoo isumarrayyuu rakkoo gahuuf dhiiga yoo kenne ofiifis maatii biraatiifis faayidaa olaanaa waan qabuuf yaamicha akka biyyaatti taasifame kana fudhachuudhaan hooggansi keenya bakka jirutti dhiiga kennuu qaba. Hawaasnis dhiiga kennuutu irra jiraata. Dhiiga kennuun lubbuu namaa baraaruudhaaf bira darbee wanni miidhaan fayyaa namaatirraan ga'u akka hin jirre beekame dhiiga kennuudhaaf
hooggansi bal'inaan hawaasa kakaasuunis ofiifis irratti hirmaachuunis baay'ee barbaachisaadha kan jedhudha kan inni ergaan qabu. Hawaasni keenya bal'inaan baadiyyaa keessa kan jirus magaalaa keessa kan jirus sagantaa amma deemaa jiru kanatti fayyadamee bal'inaan dhiiga akka arjoomu, dhiiga arjoomuun immoo gammachuu illee akka namaa kennu beekee namni bakka jirutti akka arjoomu kan jedhu. Har'a wanni jiddu galeessa godhanne dhibeen koronaa kun dhufee jira. Sababa kanaan immoo baankiin dhiigaa biyya keenya keessa jiru akka barbaachisutti namni sochii irras waan hin jirreef sodaanis waan jiruuf namoonni dhiiga arjooman bifa gahaa ta'een arjoomaa waan hin jirreef achi hedduutti immoo namoonni balaan adda addaa itti bu'u rakkoo noo jedhuun sababa kanaan lubbuu dhiiga dhabanii lubbuu dhabuun akka jiraachuu danda'u waan tilmaamneef akka amana keenyatti mari'anne tokkoffaa ani yoon dhiiga kenne dhiiga kennuun ana miidhu dhiiga kiyya kanaan immoo lubbuun baraarama lammiin lubbuun lammii an du'a ooluun jira waan ta'eef toora kanatti dhiiga kenninee lammii keenya haa baraarru ka jedhu qabanneeti. Lammaffaa immoo ofii an kenninu olitti akka hooggansaatti fakkeenyummaan barbaachisaadha waan ta'eef haga dhiiga keenya lammii keenya waan qabnu hunda kenninee tokkummaadhaan dhibee amma jiru kanas waan gara fuulduraatti nu mudachuu danda'us waan qabnu wal bira dhaabbannee wal gargaarree ce'uu akka dandeenyu argisiisuu fi kana goonu. Hooggansi fakkeenya ta'uu jira waan godhaa namaan jedhu ofii godhee argisiisuu qaba. Dhiiga kennaa jechuun waan tokko ta'e garuu immoo dhiiga kennee argisiisuu barbaachisa. Hojii biraatiis akkasuma. Hojii biraa wal gargaaruu nama fakkeenyaaf harka qalleeyyii sababa amma dhibee koronaa kanaan uummanni bahee kuun mana ofii keessaa bahee akka waan kanaaf oolu kuun gamoo ofii akka tajaajila wannoo kanaaf oolu kuun qabeenya qaburraa hiraa jira. Kana jajjabeessuun akka jirutti ta'ee hooggansi dura bu'ummaadhaan waan qaburra sadarkaa amma goonu kanatti fakkeenya ta'ee qajeelchuutu irra jira. Hawaasi immoo wal bira dhaabbachuun aga sadarkaa dhiiga walii kennuutitti yeroo rakkoo isaa ta'u yeroo bal'ina tokkummaa wanni jedhanis sabboonummaa wanni jedhanis jaalala biyyaa wanni jedhanis jaalala uummataa wanni jedhanis lammii rakkate bira waan qaban hundaan dhaabbachuu akka ta'e beekanii sadarkaa hundatti wal gargaaruun falaasama ida'amuu wanni jedhanis kan hundumtuu bakka barbaachisaa ta'etti waan qabuun kuun horii qaba, kuun dhiiga qaba, kuun beekumsa qaba, kuun humna qaba. Waan kana walitti finnee yoo bakka tokkotti kurfeensin dhibee haa ta'u rakkoo fedhe bira ce'uu akka dandeenyu waan nu dandeechisuuf kana gubbaa haga jalaatitti sagalee tokkoon miira tokkoon hafuura tokkoon xiqqaa haga guddaatitti namni wal ta'ee dhiigas haa ta'u waan qabuunis haa ta'u gaafa rakkoo wal bira dhaabbachuun ijoo dubbii akka ta'e beekuu qaba hawaasis. Kun egaa lammii keenya sababa dhiigaatiin lammii keenya akka hin miidhamne du'arraa baraaruudhaaf sababeeffannee akka waajjira paartii keenyaatti guyyaarraa kan karoora qabannee kana waliinis wal qabatee immoo dhibee koovidis ittisaa kana qofaa otoo hin ta'in keessattuu hawwootiin keenya sababa dhiiga dhabuutiin lubbuun isaanii akka hin dabarre isa kanas immoo lubbuu isaanii seef gochuuf gahee nurraa barbaadamu bahuu danda'u nurra jiraata jenneeti. Uummata keenyaaf dadhabbii qofaa otoo hin ta'in dafqa qofaa otoo hin ta'in dhiiga keenya illee kennuu danda'u nurra jiraata kan jedhu murteeffanneetti sagantaa kana qabanne jechuudha. Hooggansi keenyaa fi hawaasni keenya hanqina dhiigaa yookiin immoo rakkoo isa wajjin wal qabatee dhufu baraaruudhaaf hawaasni keenya hooggansi keenya dhiiga isaa hawaasaaf kennuutu irra jiraata. Maaliif hawaasni keenya rakkoo isaa ijaaramee gurmaa'ee rakkoo irraa hiikuun aadaa isaati. Dhiiga isaa kennuuttiinis immoo isa kana mirkaneessuu danda'uutu irra jiraata kan jedhu dhaamsa qaba.